Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyadaa. Har'as viidiyoo biraatiin dhufee faxara godhaa jira. Faxara kana akka itti godhuu na waliin ilaalaa isiniin jedha. Warri chaanela kanaaf haarawaa please subscribe. Warri subscribe na gootan hedduu galatoomaadha. Kanaafuu amma wanni anasii qabu distii xiyya bitarra kaa'adhee zayitii maanka lamatti naqadhee eegas deebi'ee shunkurtii gimmaashaa itti naqadhee eegasii haga shunkurtii laaftuu diqqoo bilcheessee timaatima itti naqadha. Timaatimaa fi shunkurtii waliin bilcheessee haga isiin bishaan fixatutti bilcheessa. Deebi'ee sooqitta itti naqadha. Waan maraa akkanatti eega inni waliin bilchaate booda kana barbaree qolaa fi firii barbareeti dirqamaa miti irraa dhiisuu dandeettanii. Eegas deebi'ee ammoo eega inni soba akkanatti bilchaatee killee qaba. Killee firii lamaa itti naqadha. Killee itti naqadha. Eegas killee tanaa bilcheessee akkanatti akka gaarii agasiin soba goggoyduutti bilcheessa. Faxara hedduu bareedaa hedduu mi'aawaa. Eegas qaaraa ciradhee qaaraa itti naqadhee qaaraallee xiqquma itti naqadhee kunoo killeen tiyyaa akkana jirti bilchaattee. Asitti ammoo killee takka qaba. Killee takkaa tanaa sooqidda itti naqadha. Sooqiddaaf killee akkanatti soba waliin dhahee eega hagas soba waliin dhahe booda aanan itti naqadha. Aanan itti naqadha. Aanan kanaa fi killee tanaa waa hundaa haga inni wal naaseenu eega waliin dhahe booda harcee itti naqadha. Eegas akkanatti maraa haga harceen keessaa naabaddutti akkasitti dhahaa. Harcee tiyya eega keessaa naabaddee isiin akkas soba kunoo harceen maraa keessaa baddee jirti. Eegas deebi'ee zayitii diqqishuu xiphiirra godhadha. Zayitii diqqoo eegarra xeeb godhadhee deebi'ee amma eelee tiyyaan ibiddarra kaayadha. Kunoo eelee tiyya tanaa eegas zayitii irra buusee zayitii tanaa soba akkanatti irra dhigee qixxaa kiyyaa akkanatti buufadha. Qixxaa kana hin bilcheessu hedduu hin bilcheessu diqqishuma bilcheessaa maal jennaan deebi'ee killee itti naqee waan bilcheessuu qabuuf kanaafuu haganuma bilcheessaa. Kunoo gara lachuu hagana takka bilcheessaa. Eegas akkasitti irra fuudhee kaanis akkanumatti maraa haala kanaan akkanatti bilcheessa. Warri chaanela kana subscribe na gootan hedduu galatoomaa isiniin jedha. Warri subscribe hin godhinillee maatii tahaa subscribe godhuu hin dagatinaa. Yeroo lama akkas torbaanitti waa postinii godha. Kunoo asitti amma qixxaa kiyyaa kareef bilcheeffadhe san asii qaba. Chiizii itti naqadha. Chiizii ta'a yeroo tana itti naqadha. Ta'a adiillee yoo qabaattan martuu hin taati manaa qabdan itti naqachuu dandeettanii. Eegas akkasitti killee tiyya tareef bilcheesse san itti naqadhee eegas akkanatti walirratti dachaasee tuutpikiin walitti hodhaa. Asitti ammoo yookaan harcee fi bishaanillee walitti bulbultanii akka yoo saambusaa godhan sanitti yeroo biraa saniinis isin garsiisa. Harcee fi qamashaa harceellee qabuu dandeettanii. Kunoo asitti eeleen tiyya bilchaatte eeleen tiyya ho'ite. Eegas akkanatti deebi'ee qixxaa tiyyaa irra kaayaa. Eegas haga daqiiqaa 2-3 akkasitti ni bilcheessa. Haga kalarri isaa booranaa ta'e kunoo akkanatti bilchaassaa. Kunoo bilchaate mara isaatu akkanatti bilcheessee eegas hundaa akkasitti isin garsiisa. Kanaafuu na waliin turaadha.
hedduu galatoomaa warri subscribe naa gootan hedduu galatoomaa. Yeroo biraa haga viidiyoo biraatiin walitti deebinuuf nagaa keessa naa turaa isiniin jedha. Nagaan jiraadha. Kunoo akkana jira qixxaan kiyya hedduu bareedaa hedduu mi'aawaa. Kanaafuu please akkanatti try godhaa laalaa. Nagaa keessa naa turaa yeroo biraa walitti deebina.